dura gaafii gaggabaabaa gaafii kun waa'ee biyya keessa raadiyoon jiru kana egaa akkuma sokkaatota cimee gaafii gabaabaa akkas gaafadhaa maal jedhusta gaafii as gaafadhu gaafii gabaabaadhaan maali yoo seete waa'ee biyya keessa raadiyoon jiru kana waa'ee masjida gubachuu amantaa ilaalchisee waliin fuusoo argamee maal jettaa duraan dursee carraa kan naa kennu keetiif galatoomii sin jecha waa'ee amma biyya keessa deemaa kun guyyaa tokkotti masjida kanaaf jechuun baay'ee nama gaddisiisa akka nama tokkootitti. Kanaaf waan kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Kana yoo jennu wanni amma deemaa kun akka sabaati osoo hin taane amantaa tokko maxxee godhanii amantaa tokko akka biyya kan asitti biyya keessa godhanii tokko kan iddoo biraatii dhufe amantaa godaansaa godhaniitiin amantaa musliimaa kana baay'ee hundarraatiin ture. Kana waan kanaan dura kanaan duraati jechuun barbaadan. Guddaa galatoomii. Waan gaariidha. Bakka hedduutti kan dhagahamu maali masjida gubatee akkana ta'e akkana bakka waliigalatti kanaafuu mootummaan formaata kan qabaa jettaati. Kun immoo dirqama mootummaa qofa osoo hin taane mootummaa jechuun uummata jechuun mootummaadha. Kana yoo jennu wanni amma deemaa jiru kun akka saba tokkotti osoo hin taane amantaa musliima qaqqabanii kan isaanii wal qabuuf deemaatiin jiran. Amantaa wal qabsiisanii siyaasa isaanii ofataatiin jiran. Kana mootummaan addaan baafachuu qaba. Mootummaanis ifa uummataaf ifa godheetiin waan kana ifa baasuu qaban jechuun barbaada. Egaa gaaffii deebii keenya haaraa kana ture kunoo daawwattoota keenya akkasumatti waa'ee biyya keenya keessa adeemu jiru kanarraa ilaalchisee waa'ee hedduu kunoo akkasumatti daawwattoota gaafachaa turrellee kunoo kana fakkaata. Egaa daawwattoota keenya kan faartu tanillee wantoota sammaa wal waagalatti obboleessa keenya kan kaameraattis akkasumas ammoo suuyiitti kan waliin tures guddaa galatoomfachaa akkasumas nu faana turaa qophii keenya. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee gaafis gaafannaa. Hayyee gaafii akkam. Gaafis gaafannus mee maqaa kee dura. Abdul Qadir Wayyuu naan jaan Sheekh Abdul Qadir Wayyuu. Hayyee Abdul Qadir Wayyuu. Gaafis gaafannus haala biyya keessa adeemu jiru kana wajji wal qabatee waa'ee masjida gubuutii fi waa'ee kanarratti mee yaada qabdatis. Yaadni ani qabu masjida gubuu jechuun kun namni masjida gubee nama islaama jibbu jechuudha. Yookaan immoo shanyii islaamaa dhabamsiisuudha jechuudha. Diina gurraacha sun. Diina gurraacha akkuma addunyaa irratti namu waan masjida balleessaa yookaan immoo waan islaamummaa balleessaa warra balaaleffatu waliin nullee akkuma san warra balaaleffatu ni balaaleffan. Uummata akkasiisan ni balaaleffan hangi Oromoo Ostaanis hangi Boorama jirus warra uummata balaaleffatu wajjin warra balaaleffatu irraa hinumis. Masjida gubuu jechuun kan rabbiin nu gube sun badaadha bade. Sun dachiin hagaragaltuu hin jennee abaarreewu. Abaarsaadha inkaataadha nama inkaartaa qabu nama islaamummaa jibbuu fi oromummaa jibbutu yookaan immoo bu'aa aangoo isaanii dheereffachuudhaaf warra dalagutu filma kana dalage. Hayyee dhaamsa mee uummata musliimaatiif qabdu. Dhaamsi uummata musliimaatiif qabu islaamummaa balleessuu abbaan fedhe hin danda'u islaaminaa rabbii fidee islaaminaa rabbii keenyan nu ergee nabi Muhammad ergeeti akka islaaminaan babal'attuu fi وأتممت لكم دينا لين جينا نبي سبحانه وتعالى خنا أبو إسلامنا بالليس هندن دهني نتيجة إن شاء الله أكم أرمو على جرتي يوكان مونا لو سماي لان كان خيس جرتي أكم أرموني الدنيا رجيران بلا لفتة يوكان إسلامني الدنيا رجير بلا لفتة تلتلي ولا بلا لفتة راهي مسجد جبو يوكان مؤمن تي إسلام القرآن جبون جبا مالا اتلبمناتوني أرمو أتو إسلامي الدنيا رجير كلمان يجدو جرت لا إله إلا الله محمد رسول الله أكيس معلوم أمة أمانتي بهالك أو هم بل فينو نسين جبنو ولين قبنا ولين جرا عمري أمانت ديرا جارا هنجنا هنجا وجنجر نوي في كريستاني تكاول تكون لين بينو تنا لجيني تكا هنجر باس دور هنجر نبه تنا بالعالي فنجر نتورا ما هنجيب على جروس. أيه قد أقول. أوكي كنيا كنت في تجرا أكسمه هنا أستاذ كنيا محمد أنجامو داود كنيا في ليبي مكان خير ديبي. مكان كي محمد هاي داود جرو ياما. واني راح سوي فيلم واي مسجد نانو أمارات الجوات الأجسادي أسرت وان كشونا سوي فيلم. إذا أن لين كان سجابة شو بربادو سنمتا أكتفوا فيه. واني أسرت بتشو بربادو تكفى وروني أمانتي نانو أمارات التمجارا وندت يوان كنا مسجد أفرو كنا بكتك جبني أكنا ما أروسا تدقسني إيجسني تبعتن كنا وان الدنيا الرفقتا نمني هن نما سبع أمارة بكمبوني نفتحنيا ورا أرجيت سرنا دوري ديبسو بربادو قابا نبي كما أكا سينا والله كيستي أمة المسلموتا يرو تكتي
nama muslimaa meeqa akka fixan ummanni sirni duraanii kun sirna du'aa sirna argitee sirna fokkataa akkaanii jibbama seenaa akkasii san qabateen minamaa nafxanyoonni warra saba tokkoo bakka hin buune masgiida afur guutuu bakka takka gubee waan si ajaa'ibu bakka tokko gaanii dhiichisan achitti. Kanaaf amma fakkeenyaaf matana waan nama ajaa'ibu mootummaanis waan kana nam tokko yeroo sanitti dhaqaniiti hin dhorkine ture liyu poolisiin naannoo Amaaraa hin dubbanne garuu ammootu wanni mootummaan keessaa harka qabaatu mootummaan kun quba qabaachuu wanni nama agarsiisu liyu poolisiin naannoo sanii takka hin dubbanne mootummaanis boodas hin dubbanne waan kana waan saba amantii islaamaa amantii nagayaa amantii kabajamtu amantii jaalatamtu nuti akka amantii keenyaatitti bataskaana isaanii irraa diiguuf hajata kan qabnu maaliif diina amantiin teenya nun hayyamtu saba biraa nama amantii biraa qabu akka miinu nun hayyamtu ka isaanis akkasuma nun hayyamtu ammoo nafxanyoonni warri sirna gidibittaa nafxanyaa duraanii deebisuu barbaadu waan kana raawwatanii jiran amma tokko Oromoo kiristaanaatu jira akkasuma Oromoo islaamaa waaqeffataa Oromoo garagaraatu jira isaan kanneen wali buusuuf ajandaa siyaasaa godhachuuf deemaniiti masgiida kana guban ni beekan akka masgiida guban akka ummanni islaamaan hinuu sina ni beekan sirritti beekan amma guyyaa amma dhiyeenya akka gaaritti hiriirri amma deemu jiru kuni rifachiisa jedhe isaan akka malee rifachiisa jira kanaaf waliin nu buusuu fedhan nuti amma walitti buusu hin barbaannu qaama waan san raawwate qofa nuti akka mootummaanis waan kana gad dhaabbatee laalee seeratti ummata san dhiyeesse dhiifama gaafate waan akkana kana malee kan nuti barbaannu dangadda namticha Daani'eel Kibirat jaaniin san masaraa mootummaa taa'eeti maal jaa masgiidni babal'atee madrasaan bakka hundatti babal'atee jira kana jeeti masaraa mootummaa keessatti haasa gorsa muummichi ministeeraati Daani'eel Kibiratuun nama jibbaa saba amantii islaamaa qabu nama akkanaa kanatu masaraa keessa taa'ee gorsa muummichi ministeeraa ta'edha innis ni argani beeka quba qaba kanaaf gochi akkanaa dhaabbatu qaba yakki akkanaa kunni mootummaan gad dhaabbatee seeratti dhiyeessuu qaba deengadda kan uummanni sun achitti bahee akkasitti dhiichisu watakka namni dubbisu namni tokko tuqini namni keenya kan nagaan hiriira bahee wanna kana balaaleffatu deengadda Adaamaa fi Roobi Baaleetti ulentumamu jira ummanni akkanatti mamu jira kanaaf mootummaa waan kana uf duuba deebee dhaabbatu qaba waan ajaa'ibsitti ta'u mootummaa tana islaamantii islaamaa irraa waan takka fuudhuun nafxanyaa miti takka isii kun mee dhufte waan takka ummata islaamaatii fi argitee amantii islaamaa waan takka homaa godhuu hin danda'an maaliif jennaan amantii tana masgiida rabbiiti keessatti salaataa ummanni amantii keessatti gaggeeffata waan ammuutu ummat saniif amantiin islaamaa dhiibbamtee tuqamtee argitee saniif cabdu hin jiru inumaa daranuu ittimaa nama dallansiisa malee kanaaf warri akkanatti waan akkanaa kanaan deeman mootummaan bakkatti galchuu qaba yoo bakkatti hin galchine ni beeka ni mootummaa kana ni beeyna maaliif jennaaniin mootummaanuu keessa harka qaba waan dirree jiru waan ifa waliiratti namoonni waan kana raawwatan qaama seeraatiin gaafatamuu danda'uu qabanii jechuudha gabaa umatte waan kana mootummaan seeratti dhiyeessuu qaba yoo mootummaan seeratti hin dhiyeessu lakki nagaan feenu kajoo taate biyya bulchuu hin dandeenye biyya alakki an bulchuutti hin jiru jee dubbatuudha qaba ummata ofichisiisuu hin qabu mee birataa ummata muslimaatiif maal dhaamsaa ta'e ustaaz Muhammad akka mataa katiitti wanni inni nan dhaamu ummanni islaamaa qabsoo isaa karaa nagaa karaa beekama saniin haa geggeeffatu ammoo sirritti eeggannoon barbaachisaadha nuti akkuma beekamu amantii walitti hin bu'u amantii nama tokko tuqqu sirraa hajaan qabnu waan isaan deddeemanii kanas walirraa manni islaamaa takka hajaan qabu dammaqeera ummanni ummata akka isaaniitii miti gowwaa akka isaaniitii miti akka ummata nafxanyaatii miti kanaaf ummanni islaamaa qabsoo isaa karaa nagayaatiin argitee akka miidhaan takka ummata irratti hin geenyetti sirriitti eeggata qabsoo isaa karaa nagaatiin itti fufuu qaba hamma mootummaan kun gadi bahee dubbattee dogongora fudhattee masgiida san bakka deebisanii ijaaranii wanni kun waan fudhatama ta'uu hin qabne sirriitti as baatee wajjin dubbatte ahla wasaala hammasitti qabsoon itti fufa ummanni islaamaa ammas itti fufee jira waan if dubara hin jiru
Saniifuu wantoota barbadaa'ee mana amantaa haa barbadaa'e kanallee mootummaan deebi'ee ijaaree hawaasa nagaallee nagee gidduu buusee qaama kan raawwatallee toora toornaa seeraa nu oolchuu jechuudha. Kana wanni nuti barbaannu. Egaa daawwattoota keenya kun karaa fakkaataa gaaffii deebii Ustaaz Muhammad wajjin taasifne karaa fakkaataa qophii keenya akkuma itti fufee jiraan waliin nu faana turaa.